Akka fuunee shamaa akkam jirtu daawwattoota kiyya har'as akkuma kanaan dura viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoon koo har'aa kan irratti xiyyeeffatu bilbila itti fayyadamaa jiru yookaan gara fuulduraatti bituudhaaf yaada qabnu orginala ta'uuf koppii ta'uusaa akkamiin adda baasuu dandeenya kan jedhu irratti isiniif dhiyeesse jechuudha. Jalqaba siitingii bilbila keenyaa keessa seennaa jechuudha. Siitingii bilbila keenyaa keessa gaafa seennu gara xumuraa irratti kan argamu about device kan jedhu kanan tuqaa jechuudha. About device kan jettu kana gaafan tuqu filannoo naa dhufu keessaa Android version kan jettu kanan tuqa. Android versionii kana irra deddeebi'ee tuttuqaa jechuudha. Akkuma agartan haala kanaan tuttuqaan jira. Kana naa fidee jechuudha. Gaafa kana fiduu bilbilli ta'uusaa mirkaneeffachuu hin danda'a jechuudha. Kanan fidu taanaan bilbilichi koppiidha jechuudha. Inni kan biraan as keessaa baaneetu deelkaa iPad keenya keessa lennaa jechuudha. As keessa gaafa lennu koodii kana fayyadamna. Urjii riqicha 0 urjii riqicha. Gaafa kana gashinu filannoon kun keessatti nuuf dhiyaata. Filannoo kana keessa tuttuqnee ilaalla. Fakkeenyaaf sensor kan jettu kana gaafa tuqu image test kan jettu gararraa kana tuqaa jechuudha. Image test kanarra fakkii saree kana fiduun dirqamadha jechuudha. Egaa koodiin kun bilbila saamsingii qofaaf kan hojjetudha. Inni jalqabaa garuu bilbila kamirrattiyyuu in hojjeta. Inni kan biraan giraafii kana kana gaafa tuqu inni kan biraan keessaa gaafa baanu speaker kan jettu kana gaafa tuqnu fayyummaa speakerii moobaalichaa nu agarsiisaa jechuudha. Asiin kan jiru meegaa kaameraa foonti kaameraa kan jettu kana gaafa tuqnee ilaallu waa'ee kaameraa gara fuulduraaf gara booddee jiru qulqullina isaa beekuu dandeenya jechuudha daawwattoota kiyya. Tachi kan jettu kana gaafa tuqnu iskiriiniin bilbila keenyaa eessa isaatu nagaadha eessa isaan nagaa miti kan jedhu haala kanaan sararree ilaallaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan sararaan jira. Haala kanaan gaafa sararee ilaalu sararee gaafa fixu ofiisaa of dhaamsa jechuudha. Akka jechuun iskiriin bilbilichaa nagaa ta'uu agarsiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa viidiyoo koo har'aa asuma irratti xumura. Na hordofuun dagatinaan jedha. Abdii Ooteek subscribe godha. Waan daawwattaniif galatooma. Viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Ciao.